erga wal arganii yeroo dheeraa ta'eera. Maaliif akka kanatti baddan garuu? Baruuko maaliif baddeeti? Maal hojjechaa jirta? Wanti haaraan maaltu jira? Wanti haaraamtu hin jiru. Garuu hojii wayii eegaleera. Namatti tola. Eessatti maal jalqabde? Asuma naannoo mana keenyaatti kaaffee banameetu jira. Achi maanaajara ta'een hojjedha. Kaaffee keessa hojii humna hojjechaa oolta jechuudha? Sanumaayyuu guyyaa guutuu namaaf ergama oolta? Yoo namatti hafee wayii. Sirriidha sallee hojichi ni ulfaata. Garuu immoo jiraachuuf akkasumas maatii kiyya deeggaruuf dirqama hojjechuu waan hin qabuuf. Hojii koo ati maaliif badde? Anis hojii xiqqoo tokko eegaleera. Mana maxxansa kitaabaa baneera. Fakkeenyaaf amma maxxansi kun kan kooti. Magaalaa kana keessa hojii akkasii kan hojjetu nama baay'ee akka ta'e garuu beektaa? Ani hojiidha jedhee kana ni eegalu. Yoo ni eegalees immoo nan dhiisa. Mee waa'ee kee nutti himi. Atoo maal hojjechaa jirta? Jireenya bareedaa ta'e akkati jiraachaa jirtu shakkii tokko illee hin qabu. Ani hojiidha jedhee waan tokkoyyuu harkaan hin qabu. Ani nama jabaatanii hojjechuutti amantu osoo hin taane nama gamna ta'utti amantudha. Akkasumas immoo yeroo kootti sirriitti itti fayyadama. Amma inumaayyuu abbaa qabeenyaa tokko faana jaalallee eegaleera. Maal? Dhugaa moo? Eeyyee. Kiraa mana kanaas sasiif kaffala jechuudha kaa? Lakki kireeffadhee miti manichi kan isaati. Inumaayyuu galgala yeroon baay'ee isa gammachiisu bakka namni hin jirretti natti heerumtaa jedhee na gaafate. Anis toleen jedheen. Kana jechuun immoo qabeenyi isaa walakkaatti kan koo ta'a jechuudha. Dhugaa baay'een siif gammade. Beeka bareedduu koo. Ani immoo akkamitti akkasiin abbaa qabeenyaa argachuu dandeessanii fi akkamitti akkasiin kiyyeessitanii isiniin barsiisa. Sana booda atis hojii keessa kaaffee jettu kana ati immoo hojii keessa bu'aa hin qabne ni dhiistu. Akkasidha miti? Dhugaa osoo ta'e baay'een jaalladha. Jireenya qananii jiraachuu baay'ee na huba. Sirrii kee jette. Jireenya akkasii baay'ee namatti tola. Garuu qabeenya namaa irratti akkas gochuun xiqqoon ulfaatu? Hojii dammaqoo. Akka yeroo ta'e malee amma dhugaa dubbachuu fi jireenya qananii osoo hin jiraatiin eenyutu waa'ee sirrii fi waa'ee dogoggoraa yaada jetteeti? Dammaqoo maali yeroodhaan maaliif deebitee si dhukkubee moo? Lakkina dhukkubee miti bareedduu koo. Walga'ii marsaa jalqaba dhume jennaan hanganni marsaa lammataa eegalutti tajaajilaachuu barbaadee dhufe. Nagaa. Dhirta miti? Riyyuu tokkodha. Akkam? Akkam nagaa. Nagaa miti. Kitaaba kana eenyuuf fide? Kitaaban yeroo dheeraatiif barbaadaa ture miti kitaabni kun? Maxxansa kun. Waan ajaa'ibaa. Kitaaban gabaarraa barbaadee dhabe kitaaba kanaa fi jildii tokkoffaa kitaaba seenaa Oromoo jedhu ture. Waan baay'ee ajaa'ibaa. Uffata koo jijjiirradheen dhufa. Dammaqoo laaqana dhiyeessuu nyaattee baata? Lakki natti barfata waan ta'eef natti hafu. Garuu irbaata sin affeera sanaan jette sanaan daganne akkuma jirutti jiramti? Ani irbaata sin affeera sin jedheera? Hin dagatte moo galgala akkas naan jettee turte? Dammaqoo hin dagannee. Nan dhufa. Akkamitti osoo na beeksisee dhufuu danda'e? Maalichi kan isaa miti moo? Ta'us furtuunaa laateera waan ta'eef na beeksisu turre ture. Sirriidha. Amma eenyutu irbaata jedhee amma isa eegaa bulaga. Waan kana immoo jaallateera. Kennaa godhee laadhaaf naaf hin laattu? Maal rakkoo qaba bareedduu koo akka gaariitti sii laadha malee. Galatoomne. Kanaafuu irbaata hojjettee eegdaa jechuudha kaa? Eenyutu annatu lakki. Paastaa ajajeen, sugummoo qofaatti ajajeen isa walitti ishee laadha. Jedhaa yeroo gaarii qabaadhaan deema. Nagaatti. Nyaanni kun fooliin isaa waan baay'ee urgaafaman nyaadhutti ariifadheera. Wow! Baay'ee mi'aadhuudha. Argi kee eebbifamu. Dhiisi malee Dammaqoo. Abbaa manaa koo ta'uuf jettamti. Kana caalas kunuunsuun qaba. Galatoomne. Kennaa kana sila waan ilaaltee jaallatteef
Siffite. Wow. Ayi kamu tire? Iya. Ilaaluuf samdameera kanaaf lafee ni kamu jettee. Oh, kitaaba kana naaf fiddee. Baay'een gammadee dhugaa. Galatoomi bareeddu. Isi malee kana caalaatu siif mala. Garuu haasofnu kitaabota baay'ee waan an barbaaduuf hiriyaa keessan wajjin wal quunnamsiisuu dandeessaa? Marqu qabaree hojii isheedha miti. Tole bilbila isheen siif ergaa. Tole. Siif ergee. Tole. Nan barreessaaf kanaan achi boriin bilbilaaf. Tole. Damma koo. Maal taati? Waa'ee gaa'ela yeroo darbe jetti sana akkam goote? Baay'ee natti tola abbaa manaa keetuudhaaf ariifadheera beeki. Akkas taanaan namatti tola. Anis haadha manaa kee ta'uuf baay'ee ariifadheera. Baay'ee galatoomne. Sin jaalladha. Baay'ee illee baay'ee. Tole. Haa dhugnu dhugaa. Oh. Oji, akam? Agak kecil? Jangan. Nol. Akam? Agak kecil. Jeruk. Oji nak? Oji bareeda si biroo? Oji kun aku nak beralih kat. Nyaala bareedaatti siif deemaa jiran. Ayyee. Har'a maaltu garan si fide? Har'a hojii xiqqoo tokko eegalee ni beektaa? Yaadni ishee ta'a. Dhimma darbe sana irratti isa bareechaa turedha. Eeyyee sana. Akkasii? Eeyyee. Waan asirratti natti fakkaanne ture kam nagaa keedha? Nagaa keetii akkamitti? Waraqaa wayinaa beelii mallatteessisiisu dhufee walgahii seenii na jalaa ture. Ati naguma dhufte? Abeel hojiin kutuuraa akka nama qabatuuf na gargaaree ture. Sumaaf jedheen kennaa kana kennuuf ni dhufe. Ammayyuu mana maxxansaa sana keessaa daakuu waraqaa jala naanna'aa oolte jechuudha? Eeyyee hojjechaa man jira. Abeel wantoota jiran erganaaf sirreessiin booddee haala gaariitti naaf deemaa jira. Ilaa hojii bareeddu. Ati yeroo namni gamnate isiin jedhu nama dhageessu. Hojii dadhabbiinsaa guddaa bu'aan isaa immoo xiqqoo ta'ee jala fiiguu jaallatta. Maaliif akka kiyya kanatti gamnataa ta'e abbaa qabeenyaa tokko jala lixxeen jiraattu? Fakkeenyaaf ani waraqaa kanarratti mallatteesseera. Amma immoo Abeeliin mallatteessisa. Sana booda haadha manaaf abbaa manaa taanaa jechuudha. Kana jechuun immoo qabeenyi hundinuu kan waliin keenyaa ta'aa jechuudha. Naaf hin galle. Walii mallatteessitanii qofa haadha manaaf abbaa manaa taatu moo Abeel cidhaan barbaadu? Eeyyee, ani maaliif akka inni cidhamaan maal jedhuuf carraa laadhaa? Waan hundumaayyuu ariitiidhaan hin xumuru. Sana booda immoo hagan isa hiikee qabeenya isaa walakkaatti radhutti baay'ee jarjareera. Akkas gochuun garuu sirriidha. Maal jechuudha? Jechuun koo wanta ati gochaa jirtu sirrii mitis cubbuudhas. Isumaayyuu immoo Abeeliif wanti kun hin maluuf. Maal jechuudha? Jaallatteen immoo? Bakki jaalala miti. Inni hojiin koo akka daandii naaf qabatuuf nama oolmaa naaf ooledha. Kanaaf immoo ati yeroo shira irratti taphattu callisee si ilaaluu hin danda'u. Maal jechuu barbaaddeeti? Dubbadhu kam? Maal yaaddeeti? Na dhageessaa? Ani hiriyyaa kee ta'een malee diina kee ta'ee nan beektu. Qaba akkasii ana waliin dhaabe. Si galeeramti? Bareedduu. Lubboko. Ifama guddaa. Walgeetu baay'ee rakkatti dheerate. Baay'ee rakkatti dheerate waan hanga guddaa.
Urjii akkama nagaa keessa jirta. Har'a akka beellama qabnu garuu beeknu. Eeyyee beellama qabu sirrii jette. Nooraa maal? Ta'i waliin. Abi oolmaa kootee jecha kennaa xiqqoo kan siif kennu barbaadee as dhufe. Rakkachuun sirriitti ture miti. Rakkoon qabu waan naaf kootee yeroo madaalamu xiqqaadha. Baay'ee galatoomi. Rakkoon qaba. Jedhaa kana caalaa turuu hin danda'u. Deemuu qaba. Ishii yeroo gaarii siif haa ta'u. Bareedduu. Eelaan ture miti. Baay'ee. Walgeetiin fakkatti dheerate waan nama godhamu. Buko ani mallatteessee raatti irratti mallatteessiti galgala fidii kottu. Ani immoo irbaatatti jaallatu nu jedhee seegaa. Yeroo gaarii. Dhaabii mallatteessin. Maal taatee hojii rakkoo jira moo? Abi akkamitti akkasitti hin beeku. Garuu waraqaa kanarraa kan otoo mallatteessitu ta'ee gaariidha. Ila maal siin kun nama akkati beektu miti. Wanti hin beekne baay'eetu jira. Waa'ee maalii akka haasaa jirtu garuu beektaa? Beeka. Amma nuuf akka namatti ulfaatu beeka. Garuu isheen qabeenya kee barbaaddee akkasitti heerumtuu fi ishee qabeenya kee gargar irratti hin booddee immoo sirraa akka gargar baatu nutti hin teetti. Kanaaf wanti kun utuu sitti hafee gaariidha. Isheen gonkumaa dogongortee akkas gochuu hin dandeessu siif galee. Kanaafiyyuu maaloo naaf ba'e. Maaliidha ni dammaqa? Dubbisi gaa. Waraqaa yeroo gaa'ila keenyaa waliif mallatteessinedha. Anaan immoo waan nageef asumatti akka dhaabbatu barbaada. Qoosaan akkasii kun ammayyuu jiraayi? Inumaayyuu immoo yeroo waliif mallatteessinu qabeenyi hundi isaa kan waliinii keenyaa ta'edha. Kanaafiyyuu kan go'amuman barbaada. Waa'ee amala keetii kana kanaan dura yeroo namoonni natti haasa'anii hin amanuun ture. Garuu maal sitti fakkaate? Waan si ajaa'ibu waraqaa kanarratti kanan mallatteesse qabeenya erga wal fuunee booda horannoo akka qooddannuudha malee qabeenya kanaan dura qabnu akka qooddannuuti. Kanaafiyyuu qabeenya waliin qabnu hin qabnu jechuudha. Maal? Gannaa ba'i mala.